kennama malee karaa birootiin harka namaatiin hin guuramu ka jedhu andarlaayin goone jala sararree kaleessa murteessinee jirra. Bulchiinsa magaalaa wajjis koree jaarsotaa waliin illee murteessinee jirra. Kanaafuu Oromoonni har'a as jiranii fi Oromoonni biyya alaa jiran ka Ameerikaa jiru, ka Awustiraaliyaa jiru, ka Kanadaa jiru, ka Jarmaniin jiru, ka biyya Arabaa jiru, ka Itoophiyaa keessa jiru, keessattuu ka Oromiyaa keessa jiru, ka magaalallee, ka baadiyyaallee, ka jaarsallee, ka shamarallee, ka qeerrollee, ka qeerrettillee cufti isaatu har'a obbo Nuuhoo goobanaa waliin dhaabatee waan gammachuu ijoollee isaa waan bareeda mana gaarii jiruu gaarii akka ijoolleen isaa jiraattu sabni bal'aan kun godhuu qaba. Kana godhuu jechuun maal? Isaaf miti nuuf godhuu qabna. Reputeeshinii keenya eeggatuu qabna. Kana godhuun dignitii keenya, sharafa keenya. Goota dhabne artistii miti inni. Artistii qofatti ilaalina jagna. Gaafa dukkanaa san dubbatee jagna. Gaafa namni sodaatu kaaseta baasee jagna. Kaaseta isaa hin gurguranne jagna. Biyya alaa, biyya bareedduu, biyya Ameerikaa taa'ee jiruu kiyya fooyyeffadhan jennee jagna. Saba kiyya keessa galee, saba kiyya kakaasee, saba kiyya dammaysee, saba kiyya kararra kaa'ee, Oromummaa isaa itti himee, maalinnatii isaa itti himee, qabsaawee, isaan keessatti jiraadhee, isaan keessatti du'a jedhee, nu keessatti du'e waan ta'eef, yoo diqqaatte teenkiiwwan isaan jennu, galatooman isaan jennu, har'a du'a isaa nagayaan, rabshaan tokko odoo hin jiraan, karaa nagayaatiin du'a isaa bareechinee, harka tokko taanee, qeerroon keenya qaama nagayaa ta'ee, du'a takkuu akka du'a arganii caalaa tasgabbiidhaan, wal dhagahuudhaan, wal jala deemuudhaan, isa araarama kadhachuudhaan, alaa fi keessatti illee ka barbaan obbo Nuuhoo goobanaa rabbi isaa haa araaramu jechaa jala dhaabatuutiin. Kaleessa Oromoonni maal godhasee fakkaatoo namni akkanaa ture. Akkitti wal sabbarsiisan qaba kalee aadan Oromoo safuun Oromoo. Nuuhoo jechi an jedhu kun gahaayyuu miti. Oduu laangoojiin biroo jiraate laangoojii kanaa olii itti fayyadamuu qabna. Jagna keenya gizee maraanu aadaa nutti ta'e gaafa inni du'u boonna. Gaafa inni du'u waan gargaarsallee dubbanna. Silaa akkasii miti. Oduu inni jiru gammachiisuu qabna. Akka anqulaalitti harkarra kennee deemuu ni qabna ka ture. Sun waan dabre waan gaafa inni jiru nu dabre san har'a du'arratti jiraachifnee yaadannee seenofnee seenaa isaa takaleessaa bareedduu san daran akka bareeddu godhuuf isin saba Oromoo kana qabannee sabaa sablammoota nu jaalatu kan wajjiru wajjiin taanee abbootii amantii ka garagaraa wajjiin taanee akkuma kalee inni sabaa fi amantii fi lagaa fi gaara fi gandaan addaan hin qoodinsan nullee oduu addaan waliin qoonnu akkasitti wajji deemuu qabnaa. Kaleessaa milikanni kanaa mul'ate ka Islaamaa ka kiristaanaa du'a isaa tolchuuf kaleessa koree adda addaatiin wal keessa filatamanii akkasitti du'a isaa geeggessaa oolan. Abbaan qabeenyaa kaleessa akkuma 70 nuu kenne jira, 30 nuu kenne jira, 20 nuu kenne jira. Rabbi isaa haa kennu isa. Mee maal jettaniin isaa? Rabbi isaa haa kennu. Kaganaa nuu kennullee ofii fi nuu ofii miti akka nuu kennu. Arjoomuun dirqama. Arjaan kenne dhiqataa zambillee doin aan araaramu jedhee rabbillee namni doin oomu dura fuula bada doin rasuul baga jibbanii ada waa argatu namalleen hubatu ka akkasiiti ka xiixee gubatu nama lafee walitti gaafa duraa shahaadallee qabatu gaafa du'aa jedhanii bakiila akkas barbaaddanii hin barbaaddaniimi hin gargaarra afaan tokko taana du'a isa bareechina deewara du'a isaa bareechettu harka ol baasi. Duuti tee haa bareedu. Duuti teessan haa bareedu. Ilmi keessan haa bareedu. Abeenni keessan haa guddatu. Afaan keessan tokko haa ta'u. Waan isin yaaddan mara Rabbi isinii haa kennu. Waan ati yaaddu mara Rabbi sii haa kennu. Waan ati yaaddu mara Rabbi sii haa kennu. Ammaaf sagantaan hedduu jira. Olomaa gugurdaa akka Sheekh Muhammad Amin Ibroo fa'atu as ta'a. Sheekh Mas'uudiyya keessa na laala. Olomaa gurguddaa as jiru kana mara isaatu
haasawa hayyuu kennarraa fudhannu jira. Sheekh Muhammad Amin Ibro obbo Maammoo Gadaa dura bu'aa koree kennaa waan ta'aniif obbo Maammoo Gadaa asitti isaan afeera. Obbo Maammoo Gadaa takka asitti na afeerama waan tokko hawaasa kennaa na dabarsa. Tolcha obbo Maammoo Gadaa inni dura bu'aa koree kennaa kaleessa filanne waan ta'eef waan isaan nuun jedhan. Eegasii itti aansee Sheekh Muhammad Amin Ibro isinii afeera. Amshiru. Waa'ee du'aa obbo Maammoo Gadaa dura bu'aa koree kenna ka du'aa isaan isinii afeere isaan naaf